Nutirmada, nujabeita, nutirmada, nujabeita. Kabotten sheelumbe. Korri guddaan ABO waboo kan waraanni bilisummaa Oromoo gaggeesse milkiin xumuramuu ajajaan ol aanaa ABO waboo ibse. Korri guddaan ABO waboo hoogganoota, qondaalotaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo hirmaachisuun zooniilee lixaa fi kibbatti yeroo wal fakkaataa ta'e ajandaa marii tokko qabachuun gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u, milkii fi injifannoon xumuramuunis gabaafameera. Ajandaan marii haala dhimma yeroo kaasuun kan darbe irratti marii gadi fageenyaa gaggeessuun fuulduree qabsoo bilisummaa Oromoofis kallattii kaa'uun yoo goolabamu qajeeltitoota egeree qabsoo Oromoos of keessaa filachuun bobbaa duula waboo itti aanuu qindeeffachuun imaanaa walirra kaa'achuun irree fi gaachana uummata Oromoo kan ta'e waboon milkiin kallattii dhufetti imala eegalee jira. Hirmaattonni kora guddaa ABO waboo kan zoonii lixaa magaalaa Gimbii jalatti gaggeeffame irratti argamanis waboo zoonii lixaa godinoota Wallaggaa Arfan, godina Jimmaa, godina Iluu Abbaa Booraa fi Bunnoo Beddellee akkasumas zoonii giddu galeessaa irraa ajajaa zoonii dabalatee yoo ta'u, yeroo wal fakkaataatti kora isaa gaggeessaa kan ture zoonii kibbaa irraas qondaalonni fi ajajoonni ol aanaa ABO waboo karaa toora bilbilaa hirmaannaa godhuun ibsameera. Kora kana irratti sagalee tokkichaan murtiin darbe ABO waboon dhaaba of danda'e seeraa, heeraa fi sagantaa siyaasaa ABO saganamaan kan taliigamu yoo ta'u, dhaaboleen siyaasaa maqaa ABO jedhu seera, heera, sagantaa siyaasaa alaabaa dhiigaan dhuftee fi aasxaa dhaabichaa kan ganamaa akka barbaadanitti jijjiiraa daldala siyaasaa godhatanii uummata burjaajeessan martuu kan seeraa fi seenaan gaafataman ta'uu hubachuun gochaa isaanii aduun itti dhiite kana irraa akka dhaabbatan akeekkachiiseera. ABO'n jiru dhaaba tokkicha kan waraana bilisummaa Oromoof jalatti goblaa godhatee fi jaarmiyaa akeekaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa, walabummaa fi birmadummaa Oromiyaa afaan qawween kabachiisuuf falmaa dhooftuu gochaa jiru qofa ta'us uummanni Oromoo akka hubatu korri ABO waboon gaggeeffame waamicha isaa dabarseera. Kan kana irraa hafe dhaabni kamuu maqaa ABO jedhuun deemu hundi gufuu, burjaajii fi walqoodinsa hawaasa bal'aa keessatti uumuuf yoo ta'e irraa kan hafe qabsoo Oromoo taakkuu tokkollee gara rarraga bilisummaatti kan hin bunne ta'uun beekamaadha. Kana duras mul'atee darbeera. Dhaloonni har'aa kaayyoo fi akeeka ABO kan ganamaa galii gochuun socho'aa jiru waraanni bilisummaa Oromoos daandii dhugaa sanarra hiriiruun saba Oromoo gara mirga boortaan dhorkame akka boortaan deeffatutti gaggeessuuf wallaansoo isa dhumaaf onnee fi hamilee guutuun of qopheessee murtii keessa deebii hin qabneen kora isaa jalqabaa injifannoon guduunfateera. Humni diinaa qophii kora kanaa irraa eegalee haga xumura isaatti fashalsuuf irra deddeebiin yaalii taasises milkii malee qolannaa gooticha waraana bilisummaa Oromoon kallattii lachuu lixaa fi kibbatti kolaafameera. Waboon qubsuma diinaa jala taa'ee lolaa kora gaggeessaas lolee gootummaa, cichoominaa fi dandeettii qabu diinatti agarsiisuufis dhimma itti baheera. Xumura irrattis ABO waboon ajajootaa fi qondaalota waraana dhaabichaa kan yeroo kamuu caalaa duratti furgaasuun dhaaba jabaa fedhii dhimma Oromoo kabachiisu taasisu jedhee itti amanu of keessaa filachuun milkiin goolabee miseensonni kora guddichaa irratti hirmaataa turan gammachuu isaanii dhiichisaan ibsatanii galfata qabsoon itti kennite kudhaammachuun addaan gara kallattii bobba'aa ofiitti imalaniiru. Bifa kanaanis korri waraana bilisummaa Oromoon gaggeeffame haga kora ABO itti aanutti Jaalmarroo Dirribaa ajajaa ol aanaa ABO waboo gochuu yoo muudu, Jaal Gammachuu Abbooyyee ammoo itti aanaa ajajaa ol aanaa ABO waboo gochuun filateera. Qondaalonni waraanaa sadii koree qaama ajajoota olaanoo ABO ta'uun birkiilee adda addaa irratti dabalataan kan muudaman yoo ta'u, qaamni ajajoota olaanoo ABO waboos gurmuu miseensota 5 ni qabaata jechuudha. Akkasumas Jaal Odaa Tarbii dubbii himaa ABO waboo idil addunyaa ta'uun akkaatuma duraanitti hojii isaanii akka itti fufan korri guddaan ABO waboo murtii dabarseera. Dhimmoota ABO waboo ilaallatan irratti dalagaan dalagamu kan birkiilee garaagaraa namoota ajajoonni ABO waboo qajeelchaniin akka itti fufu kan murtaa'e yoo ta'u, yoo barbaachisaa ta'ee argame qofa haala fafaa fi mishooma isaa ilaaluun gara fuulduraatti kan ibsaman akka ta'es korri ABO waboo murteesseera. Kanaan alatti namoonni ofumaan of tolchuun ofumaan bakka of buustanii dhimma waraana bilisummaa Oromoo fi egeree qabsoo Oromoo ABO waboon durfamtu irratti burjaajii murtoo wal muraa kan qabsoo sabaa sharafu borcan gongumaa kan ABO waboo bakka hin buunee fi ejjennaa waboo akka hin hibsine ta'us akkasumas hawaasa keenya bal'aaf mirkaneessuu barbaanna.
ABO WBO'n dhaaba gurmuu jabaa of danda'e naamusaa fi sansakkaa loltuun bilisummaa ittiin masakamuun kan iccitiin qabsoo gaggeessu malee dhaaba keessaa fi diida isaa kara deemaan hundi seenee laaqu miti. Qabsoon Oromoo dirree jirti, qabsaa'anis Oromiyaa keessa jira. Kana waan ta'eefuu warri wareegama qabsoon feetu kaffalee dungoo ta'uun waanjoo gabrummaa jalaa saba bilisa baasuuf fedhii qabu hunduu tokko haala garaagaraan warri waraana bilisummaa Oromoo keessaa of moggeessitan, lama akkasumas warri biyyoota ambaa teessanii qabsoo hoogganuu feetan akka jaarolii Tigraay warra hokkootti rarra'ee dirreetti argamee saba isaaf kallattii kennaa jirutti kottaatii dirree keessatti argamaa qabsoo bilisummaa saba keessaniif gumaacha taasisuu darbees aarsaa barbaadamu kaffaluun egeree uummata Oromoo irratti murtii darbu keessaa qooda qabaadhaa jechuun WBO'n dirree qabsooti akka argamtan waamicha isiniif dabarsa. 3. Uummanni Oromoo bal'aan baroottan darban hedduu roorroo gabrummaa hadhooftu mirga namoomaa akka namaatti namni qabaatuu qabullee dhabuun akka bineensaatti daggalatti qe'ee ofii irraa danfamaa jiraattan gidiraa akkanaa jalaa ba'uuf wallaansoo ishee xumuraa waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuun irree cunqursaa yeroo isa dhumaaf cabsuuf falmii akka finiinsitan ABO'n waamicha isiniif taasiseera. 4. Qeerroon bilisummaa Oromoo akkuma kanaan dura itti jirtan ammas dachaan jabinaan of gurmeessuun bakka WBO'n diina itti lolu maratti diina irraa hiiktanii of hidhachiisuun falmii cunqursaan kokkee wal qabaa jirtan cimsitanii akka itti fuftan ABO'n dhaamsa isiniif dabarsa. Dalagaan qabsoo eegalee takkaa dhaabbattee hin beektu, boris hin dhaabbattu. Itti wareegamnee yookiin galmaan geenyeetu goolabamti. Kora guddaa ABO WBO adoolessa 25 2021. An Hawwii Qalbeessaati. Injifannoon uummata Oromoof. Horaa bulaa deebanaa. Komon kesi wama, komon kesi wama, bekirasi wama, walagasi wama, bujirasi wama, ambugezasi wama, gindorasi wama, kijirasi wama, jirorasi wama, arsikesasi wama, Balera siwama, Dambilolo siwama, Nagamde siwama, Idukesa siwama, Kawara siwama, Pimpine siwama, Ojeri awadu jala, 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 Ojeri awadu jala. Awadu jala, awadu jala, awadu jala, awadu jala.